Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota chaanala keenyatti keessan nageenyi kiyya kan kabajaa kan jaalala bakka isin jettetti isin bira naaf haa ga'u isinin jecha har'aan tana karaa salphaan akkamitti immoo yeroo namaa bilbiltan asii achi isin seenuu diduu karaa salphaan akkamitti akka sirreessuu dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf warri haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer gootanii wal biraan ga'uu hin dagatinaa isinin jedha. Kanaaf warra gaafii qabdan illee koomentii jalatti waan gaafii isin ta'e barreessaa. Karaa salphaan akkamitti immoo yeroo namatti bilbillu asii achi nu seenuu diduu yookiin namni yeroo nu bilbilu nu seenuu diduu nurratti bu'uu diduu karaa salphaan akkamitti akka sirreeffannu waliin ilaalla. Hordoftoota qaqqaalii viidiyoo tana jalqabarraa gara xumuraa yoo ilaaltan guutuun guutuutti sirreeffattan jedhee yaada. Kanaaf barumsa keenya wajjin turtii gaarii isinin jedha. Yeroo jalqabaatu jechuudha imoo kenna keessa seena jechuu haala kanaan imoo keessa eega seennee booda fakkeenyaaf mee inni kun kiyya jechuudha amma ofirraa hidhee jira isarratti kilik goonee ilaallaa jechuudha. Yeroo asii achi bilbilu haala kanaan nutti mul'isa jechuudha. Barreeffama kana akkatti nutti mul'isa nu seenuu hin danda'u akkamitti sirreeffachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla haga xumura viidiyoo keenyatti nu wajjin tura. Fakkeenyaaf imoon kiyya isa kana jechuu kan irratti hin bilbilamne kanaaf imoo kiyya loga awutii godhee isa seenee isinitti mul'isa jechuu karaa sirreessaniin. Eega loga awutii godhee imoo kiyya keessa seenee booda haala kanaan imoo kiyya keessa seenee jira jechuudha. Eega seenee booda iddoo piroofaayilii kanarratti piroofaayilii kiyyaa kanarratti yeroo tokko kilik godhaa. Kilik godhee booda ammas security and privacy kan jedhu kanarratti kilik godhaa. Eega isarratti godhee ammoo xiqqoo gadi bu'aa jechuudha. Isa kana jechuudha iddoon barbaachisaan iddoowwan san akka namni yeroo nutti bilbilu akka nurra hin buune godhu isa kana jechuudha. Barreeffamni asitti argamu kun nobody kan jedhu kana isa kana everyone irra kaawwachuu qabna jechuudha. Yeroo maraayyuu as dhufnee everyone kan jedhu kanarratti kilik goonaa jechuudha. Raayitiin keenya inni kana jiru karaa oliitti nuuf deebi'ee jira jechuudha. Amma imoon kiyya jalqabaa irratti bilbilamuu kan hin dandeenye amma irratti bilbilamuu hin bilbilamu kan jedhuuf waliin ilaalla turtii gaarii. Ammas yeroo tokko dhufnee as switch account kan jedhu haala salphaan dhufnee seena jechuudha. Amma fakkeenyaaf imoon kun sadanuu kiyya amma isa kanaan seena jechuudha. Eega login jedhee booda keessa seenaa jechuudha. Sekondii muraasa booda amma keessa seenee jira jechuudha. Amma imoon kiyya jalqabaa isa kana jechuudha kan asii achi naa seenuu irratti dide suni amma isarratti kilik godhee yeroo tokkoof ilaala jechuudha. Nuuf seenuu dide barreeffama akka hin seenne nutti mul'isaa ture amma kilik irratti godhee ilaalaa jechuudha. Haaluma salphaan nuuf hojjechuu isaa hariiginindi kan nuun jedhee nutti mul'isu jechuu irratti bilbilamee jira jechuu. Kanaaf sirreeffannee jirra jechuu karaa salphaan. Kanaaf warri viidiyoon tun isin tolte laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Jajjabeessaa waan gaafii isin ta'e akkasumas imoo ta'e wantoota akka yuutuubaa jechuudha. Walumaa galatti waan gaafii isin ta'e koomentii jaatti barreessaa, sabiskiraayib godhaa turtii gaarii.